Nooru harkafuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun argaa dhageettii OBS. Argaa dhageettii OBS irraa kanan sinitti mooni birraa laggasaati. Hanga xumuraatti akka nu hordoftan kabajaan isin affeera. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee piroojeektoota barnootaa fi fayyaa birrii biiliyoona 2 ijaarsisaa ture xumuruudhaan eebbisiisee hojii eegalchiise. Piroojeektoota kanneen eebbisuudhaan hojii kan eegalchiisan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee gaaffii uummataa afaaniin teessoo irratti deebisuu qofa osoo hin taane hojiidhaan agarsiisaa deemuun keenya aantummaa uummataaf qabnu kan mirkaneessedha jedhaniiru. Miiltoon keenya Margaa Angaasu sirna eebbaa piroojeektoota kanneenii hordofuudhaan gabaasa qindeesse akka itti dhiyaata. Gootonni amma na duubatti suura isaanii argitan kun Oromoon biyya isaa irratti biyya abbaa isaa irratti mataa akka ol qabatuuf akka abbummaan qeesaa mirkanaa'uuf warra aarsaa kaffalanidha. Har'a garuu qabsoo isaaniitiin qabsoo isaan ilmaan itti guddisaniin har'a Finfinnee keessaa Oromoon suutaan ba'e suutaan Finfinneetti deebi'aa jira. Iddoon amma jirru kun mana barumsaati. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa Jeneraal Waaqoo Guutuuti. Bara baajataa 2015 kanatti walgeettii barnootaa cimsuu fi sadarkaa yaala fayyaa magaalaa Finfinnee daran ol guddisuudhaaf piroojeektonni 100 birrii biiliyoona 2 waliin ijaaramuudhaan tajaajilaaf oolaniiru. Piroojeektonni kunneen namoota 10,000fis carraa wajjin uumu. Piroojeektonni barnootaa 72 ijaaraman walgeettii fi qulqullina barnootaa magaalaa Finfinnee kanneen utubanidha. Rakkoon daree tokko keessatti barattoota baay'ee barsiisuus bara ittaanu kanatti ni furama. Manneen barnootaa barattoonni maalummaa fi duudhaa gaarii biyyi qabdu irratti hundaa'uudhaan yoo baratan manneen beektotaa ta'anii boru biyya dhaaluu danda'u. Gama walgeettii fayyaanis tajaajilli fayyaa hawaasaa daran ammayyaa'ee lammii fayya qabeessa biyyaaf humna qabuun hojjetamuudhaaf ga'ee guddaa kan qaban piroojeektonni fayyaa 28 ijaaramuudhaan tajaajilaaf banamaniiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee kabajamoo aadde Adaanech Abeebee xiyyeeffannoo guddaa gaafii fi rakkoo uummataaf kennineen hojjanna malee gaafii waltajjii irratti gaafatamne achumatti afaaniin deebisuu dhiifnee hojiidhaan deebisnaa jedhan. ፕሮጀክቶቹ የህዝብን ጥያቄ ምላሽ የሚሰጡ ብቻ ሳይሆኑ ለህዝባችን ያለንን ክብር የገለጽንበት ለህዝብ ጥያቄ ያለንን ትኩረት ያሳየንበት ያያደገ የመጣውን የህዝብ ቁጥርና የማደግ ፍላጎት ያገናዘበ ውሳኔ የወሰንበትና በየመድረኩ ጥያቄው ሲቀርብ ቃል የገባነውን ቃላችንን መድረክ ላይ ብቻ ተናግረን የምንወርድ ሳይሆን በተግባር በፍጥነት ተግብረን እንሆ ብለን ህዝባችን ጋር የምናደርስ መሆኑን ያረጋግጥንበት ነውና እንኳን ደስ ያላችሁ። Yookaan hojjanne dhaloota irratti hojjanna kan jedhan kabajamoo aadde Adaanech Abeebee ka'umsi keenya waan qulqullinaa fi yeroon isaa barbaadu hojjechuu eegalle kana qabannee itti fufnaa jedhan. ቅድሚያ ለትውልድ ግንባታ መስጠት አለብን ትውልድ መገንባት አለብን ካል ከቅድሚያ አንደኛ ደረጃ ጀምረን እንደውም ከዛ አልፈን የቅድመ ቀዳማይ ልጅነት ፕሮግራምም ጭምር ከጽንስ እስከ 6 አመት ድረስም ጭምር ትኩረት መስጠት አለብን። ትውልድ ላይ ነው መስራት ያለብን። ሜጋ ፕሮጀክቶች ሀገርን ለመቀየር ተወዳዳሪ እንድንሆን ለማድረግ ገበያችንን ለማሳደግ የሥራ ዕድል በስፋት ለመፍጠር እውነት ነው ትልቅ ጥቅም አላቸው። ግን ሚዛን ጠብቀን ወደ ህዝባችንም ቀረብ ያሉ እነኚህ አገልግሎቶች እንዲዘመኑና ከፍ እንዲሉ ብቻ ሳይሆን የትውልድ ግንባታ ስራችን እንዲሳካ ለማድረግ በጣም ትኩረት ያስፈልገዋል ብለን እየሰራን ያለነው። Uummanni keenya daran dabalaa hanga deemuun gaafiin ni dhufa. Gaafiiwwan kunneen ammoo dhawataan humna keenyaa fi uummataan deebifna jedhan kantiibaan magaalaa Finfinnee kabajamoo aadde Adaanech Abeebee. ዘውዲቱ ላይ እየገነባን ያለነው ፕሮጀክት ከነባሩ ዘውዲቱ እጅግ በጣም የላቀ ነው። ጥሩነሽ ቤጂንግ ላይ እየገነባን ያለነው በተመሳሳይ ነው። በዚሁ በለውጥ ዘመን ውስጥ አንድ አዲስ ሆስፒታል ዘመናዊ የሆነ አገልግሎት የሚሰጥ አበበች ጎበና በለሚኩራ ክፍለ ከተማ አገልግሎት ካስጀመርን ሁለተኛ ዓመታችን ነው። በተመሳሳይ 3 ትላልቅ
ሆስፒታሎችን ጨምረን እየሰራን ነው። አንዱ እዚሁ ኮልፌ ቀራኒዮ ነው። Fayyaan hawaasaa akka eegamuuf waan har'a nu tajaajilee boruu wabii dhalootaa ta'uu kan ijaarruuf waan dirqama qabnuufis jedhan. Piroojektota manneen barnootaa har'a eebbifamuun hojii eegalan keessaa manneen barnootaa lama maqaa gootota Oromoo Jeneraal Waaqoo Guutuu fi Artist Haacaaluu Hundeessaatiin kanneen mogga'anidha. Finfinnee keessatti manni barumsaa sadarkaa lammaffaa maqaa Jeneraal Waaqoo Guutuutiin kan moggaafame yoo ta'u, har'ammoo mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa isa sadaffaatu eebbifame. Manni barumsaa maqaa Artist Haacaaluu Hundeessaan moggaafames mana barumsaa sadarkaa lammaffaati. Barsiistonni fi hooggantoonni akkasumas jiraattonni naannoo mana barumsaa Jeneraal Waaqoo Guutuu sirna eebbaa kanarratti argamuun Oromoon kanaaf qabsaa'ee hanga dhiibamaa turre dhiibbachaa jirra jedhan. Aadaan gadaa seera guddaa qaban Finfinnee keessatti amma nu gaffa'anii kanaan dura amma deebine wanta hundumaa seera keenya eegneet seera keenyan bullaa ummata keenyas walitti gurmeessine inso sossoonaa seerri keenya akka seeratti nu deebi'ee mangistii kana ingalatooffaan. Waada nuti galle sana itti bahaa jirra. Karoora guyyaa 90maatiin karoora guyyaa 60maatiin gochaa karoorri akkuma jiruun gaafiin ummata keenya gaafachaa ture rakkoo kan itti bulmaata gaarii kan ta'an hunda isaaniitu karaa hundaan halkanii guyyaa sa'aatii 24 gaggeessaa fi ummata hojii walitti qindaa'uudhaan baay'ee hojjechaa jirra. Boruufis iftaanis hojjechaa badhaadhina keenya mirkaneessuudhaaf kaayyoo kutannee kan itti kaane ta'uu keenyaatiin ibsachuun barbaada. Oromoon waggaa 150 oliif magaalaa kanarraa dhiibamee ture. Yeroo dhiyoo asitti magaalaa kanatti deebi'ee mana barumsaa banachaa akkasumas dhaabbilee tajaajila hawaasaaf kennan adda addaa maqaa Oromootti moggaafamaa maqaa Oromoon barreeffamaa jiraachuun kun Oromoo fuulduratti xiinsammuudhaan Oromoon akka deebi'ee asitti jiraatu akka daldalee akka baratee akka hojjetee jiraatu waan guddaadha. Kanaan dura afaan keenyaan barachuu miti as keessatti yaasa'uun saalinu gisee nu ta'ee ture. Har'a rabbiin galanni haa gahu mana barumsaa kanatti masin nu banamee manni barumsaa kun maqaa sanuu qabsaa keenya Jeneraal Waaqoo Guutuutiin asitti nu banamuun baay'ee tokko nu gammachiisa. Ijoollee itti barsiifataa jirra haala gammachuun itti jirra garuu. Mooraa kana keessatti hojjennu mindaa qofaaf miti kan hojjechaa jirru jireenya qofaaf miti kan hojjechaa jirru akka seenaan nu gaafanne akka seenaan gootota kanaa nu gaafannetti seenaa akka isaanii gurguddaa akka isaanii beekamaa dagaagaa sanallee hojjechuu baanu dhaloota seenaa hojjechuu danda'u. Fuulduratti dhaloota seenaa hojjechuu danda'u maqaa isaanii ol kaasee Fiild Maarshaal Jeneraal Waaqoo Guutuu jedhu dabaluu fi danda'u akka oomishamutti halkanii guyyaa hojjechaa jirra. Gabrummaa heddaan boqonnaa dhabni ilmatti guddifne jennaan amma ilmaan sun numa ijoollee keenya kana jechuudha. Ammaan booda ilmaatti guddisee akkanuma dhaadaallee deemnu maqaa qabsaa'ota keenyaatiin maqaa warra kanaan tuufanii akka Hundeessaa fa'aa akka isaanii akka Jaanaa Taaddasaa Birruu kana maqaa manni barumsaa dhaabachuu jechuun uummata Oromoo kana akka ammallee manni barumsaati uummanni Oromoo illee akka ifatti nu mul'atu akka sadarkaa gaarii nu godhan jechuudha jarri kun. Lafa isaanii saamanii waan meeshaa isaanii hundarraa fudhatanii karatti deemanii godaanarra buluu akka duriyyeetti wannu jedhuyyuu amma immoo mangistii kana ingalatooffannaa bakka deebi'ee asumatti gurmaa'ee lafa taasis argaturra jirra. Qotee bulaa ta'ee akka qotee bulaatitti saamanii ari'anii godaana irratti kan ba'e amma immoo gurmaa'ee lafa isaati irratti deebi'ee ijoollee isaatiifis lafa kennee ofiifis lafa argatee deebisee gurmaa'ee bakka guddaa ga'urra jira. Qabsaa'onni uummata Oromoo baay'een beekamoon kanaan dura maqaan isaanii dhokataa ture sirni durii hacuucee miidhaa irraan gahaa ture dhokatan amma baay'een isaanii ol bahanii jiru. Isaanis kanneen akka Jeneraal Waaqoo Guutuu, Jeneraal Taaddasaa Birruu, Balaay Zallaqaa fi kan biroollee amma mul'atanii jiru. Sirni kunis ol baasee maqaa isaaniitiin manneen barnootas moggaafamanii jiru. Kun immoo uummata Oromoo biratti sirni duraan uummata kana awwaalee hacuucaa ture. Amma sirni kun immoo wal qixxeessee uummata biratti fudhatama qabuu fi uummata qixa laalu sirna kana keessatti uummanni Oromoo illee amma mul'atee ol ba'uu jalqabeera.